galchee seenaa duraanii duuba deebi'ee olaaluu itti tiktook irra jalqabnu giiftii fi qarqaarsa. Kun hojjetatee seera. Naasir miira keessa galeelallee na galchee warroonni sunniin warra akka kumaa warra akka daalachaa warra akka biinallee siira namoota hedduu jira yeroo sanitti yeroo qarqaarsa jalqaba baaleen jalqabne seenaan ni jira feesbuuk irra jechuu barbaade miira keessa na galchee qarra faffacaanee garagara jira. Wallaahi wanti Naasir jedhu kun hundi isaatu dhugama. Qarra namni baay'ateera maashaallah. Oromoon giiftara hedduu qabdi yeroo sanitti nama muraasa jira jechuudha nama xiqqaa jira giifti makanaan beeku kun Naasiriin jira namni hin beeku. Yeroo abashaallee injifatamanii boo'an dhaqnee kenninaaf jechuudha isaan sani gammachiisu wallaahi yoo injifannu jechuudha. Har'a kun baay'anne gosti faamilii jira namni meeqaa kun Oromoon har'a miliyoona 10 maali qara 100 injifannaa maashaallah jedha. Hedduu nama gammachiisaa wallaahi jabaadha gosti faamilii waa giiftii irra naannoo biyyaa kenne osoo hin taane ani gaafa isaan akkasitti dhufanii Harargee bira dhaabbatan waan akka uummata kennaa kennaniiti tokko ta'anii ijaaramanii namni ijaarame jijjiirama fida namni hin ijaaramne addaan faffaca'ee jiraataa jechuu isaanii jira. Nullee isaanirraa barannee hagana giiftii walitti funaannee walitti qaqqabne uummata walitti gammachiisu kenninee jirra. Maashaallah jabaadha isin jaalanna wallaahi nuyyuu yoo hin kennin uummatuma keessa hin kennitanii kabajaa na bira qabdan akka mataa biyyaatti jabaadha warri biraallee ijaarama namni hin ijaaramne faayidaan qabu keessatti illee ijaarama irra ijoolleen kenna naannoo kenna aaranii waa'ee lola kanaatiif ijaaraman birii biyya arabaa irraa wanni itti deebisanii leencatti kennaa turan biyyatti erganii siigalee bakka jirtutti yoo ijaaramte jijjiiramneen dhufa irra Oromoo sirka jettaa miti. Naannoon Arsiisi koomandoo nagaan qabu jechuun Harargeetti dhabuun yoo diddiigamtee jiraattu uummata kee nyaachisu uummata kee qarqaaruu hin dandeettu kutaa Oromoo kana waggaa tokko keessatti hin argita bakka mara walgaa wanni kun kara kutaa takkaa lama ta'aa miti bakka mara walgaa jechuun chiifi Harargee fi warri Arsii ollaan achumaan achi walitti baarakkoon jechuun ijaarame bakka jirtu namni ijaarame gandaan hin ijaaramni malee waa takka rakkoon qabu har'a kutaa 11 kutaan 11 nama 2,200 osoo qabaate miliyoona kumni tokko yoo guurte miliyoona tokko jechuudha. Kutaan 11 yoo walitti dhufee jedhe miliyoona 10 yeroo takkan nama qarqaaruu danda'a jechuudha. Asirra kan deemee kennu nama muraasa nama 200 kenna waggaa 2-3 waggaa tokko nama illee kan nama wal fakkaatu birrii illee kan kennu nama wal fakkaatu. Warra keessa jiru kanallee kaasanii ijaaranii Oromoo wal bira dhaabachuuf ijaarama Harargeelleen ijaarame gaafa Harargeen ijaaramte Arsii taati gaafa Arsiin ijaaramte Harargee taati yoo ijaaramne deemee irraa iyyaa ooluu qofaa jechuun nuti amma ijaarsa jalqabnee jirra jechuun kanarra argine amma jiru kanarra ammiyyaan guruuppii tolchaadha jechuudha. Waan amma achi dhufuufillee qophii kennan kan naannoo biraallee qophooyinee akkasitti deemnaa jechuudha bakka jirtutti ijaaramni walitti dhufu saba kee qarqaartaa talaal ijoollee gaffiddee sheeriyaa diibirrii kennitu himte aslii kennitu waan walitti dhufteef guruuppii ijoolleen biyya arabaa ka Ameerikaatii biyya birrii warra arabaatii kennaa ture birrii ka Ameerikaa doolaaraan kennaa ture jechuudha galatoomaa siin jedha warra biyya arabaa yeroo maraa birrii guurree argine birrii guurree argine uummanni ijoolleen biyya arabaa toobbirra jedhanii jechuun jalqaba duraan jechuun amma yoo nutarra hin beeku yeroo nu guurrutti wallaa waan qaban fidanii kennanii wantoonni kenna galatoomaa guruuppii ijaarama Oromoo qarqaaraa ofillee qarqaaraa gandummaa irratti hin ijaaramin malee kana hayyoota jedhe joortu jedhe jaalmaroo jedhe ijaaramii jechuu barbaadeeti faffacaatee yoo jiraatte faayidaa takkan qabu baabaa galatoomaa warra sirra jettan aslii maakii kanum mufattanillee yoo jiraatte osoo dandeenye isin waliin geennaa jechuu giiftii wal geessuu hin dandeenyu malee isin maraayyuu leenca dhibba osoo isinii kennine tassinu jedha garuu hin dandeenyu isinillee beekanii nutti mufatinaa isin jaalannaa jechuu barbaade kanaaf jabaadhaa gosti faamilii sappoortii godhaanii bira dhaabbadhaa fooloo godhaanii jabeeffadhaa giftara keessan kan dhugaanii sabaaf dhaabbatu sappoortii godhi kabajiin bira dhaabbatu jechuu barbaade hedduu galatooma. Inni biraa laayif irratti ijoollee amma yeroo Naasirii waliin qarqaarsa goonu warra akka kumaa daalachaallee bakka biraa jira kumaa jechuudha. Olola deemu tokko jira tiktook irra uummanni Oromoo namuu fi irratti viidiyoo ka dalagu waan akkanaa kanallee dhiisaa waan biyya kana nutu jira waan dhugaan ta'in ka sabni biraa rakkoo irra ga'e jedhan dubbanna warra eeltira rakkoo san viidiyoo dalaganii tiktookii kanarra garaa nun gubinaa jechuu barbaadee yoo isin jibbitanillee nun jaalanna nama doolaara 1,000 leenca Oromoo kennaa ture ijoolleen kun Naasiriin beekaa jechuudha. Wallaa dhugaa isin hin jedha taphaami dhiyoo kana giiftii dhiisan jechuun as kaluu kennaa turan adda durummaadhaan qarshii Oromoo kennaa turan aga waraanaa bahutti jechuudha
Arra viidiyoon irra dalaydanii uummanni Oromoo waan akkasii illee godina kun dhaamsanii akka hiriyaa isaatti jechuudha. Dubbii wallahi gargaarsa kuma dhibba malee kennu kuma dhibba yaa dubbii kijibaa ka warri irraa waa ta'e jedhan hin dubbanne. Wanni kun osoo Ameerikaa jiraattee itti si gaafachiisa akka seeraatti kijibaa sirra ooftanii viidiyoon irra dalaydanii wedduu isin madaale wallaa dhugaa isin waakkachuu qabdan. Gaafa takkalaa uumaa DC dhufe nuti goota jennee iyyaa turre lolaa turre jechuudha. Waan dhiiga keenya taa'eef jechuudha. Dhiiga ofii wal dabarsinee wal kennu haa dhiisnu jechuu barbaade galatoomaa isin guddise. Akkasii miira Naasir keessa nagalche miira kana jechuu barbaadeeti wayituuf duuba deebi'ee ilaalu Naasir Wadduus jaalanna. Miidiyaa irraa badde gara miidiyaa deebi'ee hawaasni keessi barbaada. Hawaasa kee bira dhaabbadhu siin jedhaa siinillee sagalee guddaa qabdaa hin faffagaatiin koottuuti. Tokko taa'atii kutaan martuu waliin dhufaa warra sirraa waa dandeettan dalagaa jechuu barbaade galatooma. Karaa gajjabaateera iluu Taayigar faamilii kana guddisaa anaafas. Dhiifama obbo Takka Sheek Baabaan hedduu dadhabanii jira waan ta'eef isaan agarsiisa. Tole, assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa Maashaallah barakatuh. baabaa hin deemtanii mee waan tokko jechuun barbaada. Hawaasa kiyyan galateeffachuu barbaada. Hawaasa irraa dhaladhe. Hedduu galatooma mataa ol nu qabdanii nu boonsitanii wallahi hamileen nu cabdee turte. Ani nama haati isaa yookaan immoo haawwaleen isaa bosona san keessatti yeroo ammaa ciisaa jirtu yookaan argamtuudha. Nama dhalatee sirkatti dhalateedha. Kan jiraadhu Ameerikaadha. Garuu quufni yookaan immoo jireenyi biyya kana natti dabee osoo hin ta'initti wanni hawaasni kiyya yeroo ammaa keessa jiru sun baay'ee hirriba na dhorgee na dhamaase. Akkasuma immoo warroota as wajjin jirru akka Baabaa, akka Aslii, Maakii hundi keessaniyyuu galatoomaa isinin jechuu barbaada. Akkasuma namoonni Oromoo kan as jirtan kan guyyaa har'aa dhaabbattanii nu tumsaa ooltan waan hundaan nu cinaa dhaabbattan hundi keessan galatoomaa jecha isinin galatoomaa jedhu hin qabu. Baay'ee tokko hamileen nu cabe. Beelofneen beeynu yaa ummata keenya gabbaanee takkaayyuu kadhanneen beeynu nuuf jalqabaa wanni kuni dirqitu dhiibee alatti nu baasee hawaasa keenya rakkoo nam tolcheedhaan alatti nu harkaa ba'anii galatoomaan isinin jechuu barbaadeetti waan biraatiif ol hin baane hundi keessanuyyuu Aslii akkasuma Maakii warra ololli diina mataa isaanii gadi hin qabne qoma dhayatanii isiniif jirranuun jedhanii mataa keenya ol qabanii mataa hawwilee keenya akkasuma immoo hawaasa keenya guutuu mataa isaanii ol qabdanii galatoomaa jecha ittiin isin galateeffadhu hin qabu. Maakii dhugamatti shugguxii maqaan shugguxii jedhu isin madaalu shugguxii oli'ati Oromoodhaaf jechuudha. Qabeenya keenya baay'ee siin boonna galatoomii siin jechuu barbaada. Jabduu intalaati ati akkasuma Aslii nama yeroo rakkoo kamiyyuu hawaasa isaa biraa hin hafne gabbayee qoma dhaatuudha jechuudha. Jechaan ta'ee deeggarsa kamiiniyyuu hawaasa isaatiif qoma dhaatee hin jira hawaasa kiyya isiniif jira jedhee dhugaa jirtu gabbayee ololtutti himuudha. Galatoomaan isiniin jechuu barbaada hunda keessaniyyuu hawaasa kiyya. Akkasuma Baabaa Sheerriyaadi nu keessa teesse gargaarsa Oromoo kamiyyuu gargaarsisuu irratti qooda guddaa yookaan immoo aantummaan ati agarsiisaa jirtu. Baay'ee tokko waan onnee nama tuquudha. Galatoomii abbaa kiyya. Wallahi addunyaa akira rabbi si hamil keessuun siin jechuu barbaada. Akkasuma hawaasni keenya hundi keessaniyyuu galatooma carraa nama biraatti kennaa. Dhugaa baay'ee tokko waan gammadeef jecha ittiin dubbadhuun dhabe galatooma hundi keessanuu. Aslii gosti hin galchi. Saadiqee galchi. Yeroo gosti keessaa nama tokko galchi. Asli. Ustaz Hamzani. Ustaz Hamzani. Ada mana naya lukai mana yala boleh. Kantor sinana hamdul saya kira nama juga. Amma mana yaalaa tidhufanii mana yaalaa fuudhanii. Abshir. Rabbi hafiz, Rabbi nu hafiz. Waako umali akan namni mbena rakib. Rabbi nu hafiz. Rabbi nu hafiz, Rabbi nu hafiz. Jazakumullah khairan. Ayya undi keessanuu nagaan jira. Antubura irratti wanti jiru yoo jiraate wanta samoona tattaamaa ture waan tokko irratti obsitee jechaanillee fuuldura dhaabattee waa hedduu taatee sagantaa kana akka inni facaane godhuutiin an abbaa ta'e illee beellamee walitti isin qabu sagantaa kana akka milkaa'inni argatu godhuudhaan Aslii galatoomsi jechuu barbaada. Egaa arrabamtanii eenyu jettanii suuraan kee mataan gassi garagalee
ta'u saba kanaaf jecha dhaabachuun waan salphaa miti. Uduu beekanii gaduu gadi karaa akkasuu nama garan galchanii jedhaa lammaffaan mucayyooti kabajamtuu fi jaalatamtuu akkaan kabajju namni biraa baabaa kenna naan jedhaa isiin baabaa kiyya naan jetti maaki gaafa dheengadda gargaarsa Harargee irratti wanti tokko irratti deemamee rifadhee ani itti bilbilee qofa jabaadhaan jennaan isiinuu ija keessa na jabeessi baabaa baraa kanneen bakka kennu naan jetti ayyaa wanan bakka wallaahi laziim abdiin gootanii bakka hanga qara lafti nu dukkanaa'ee dhaloonni kun garam deemaarra jennu abdiin gootanii galatoomaa ulfaataa rabbi sinaa galatoomfatu guutuun Oromoo kiyyaa warra asirran waliin bulee kaasii deemillee kaasii jirrellee naa galatoomaa ulfaataa ta'an guyyaa harabaafadhee ka'ee viidiyoodhaan waraabee guutuu keessan galatoomfadhaa jazaakumullaahu